mootummaa kanarraa dhugaa hin eegin. Kolkolo ummata islaamaati jechuun ummata nagaa jaalatu obbo. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya baga nagahaan dhuftan. Bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isin waliin haa jiraatu. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya ummata islaamaa jechuun ummata nagaa jaalatu ta'uu kana caalaa wanti ragaa namaaf ba'u hin jiru jechuudha. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Guyyaan har'aa guyyaa Jumataati. Baga rabbiin ummata muslimaa nagaan bobbaasee nagaan galchee manatti. Nagaa kana rabbiin nurraa tursiisu. Rabbiin nagaa jaalata. Abbaa nagaati. Nagaa labsa. Guyyaa rakkoo qofa rakkoon dubbatina. Guyyaa gammachuu nageenyi jirus alhamdulillah jaa. Nagaa kana rabbiin nurraa tursiisu. Unkaan basalaam jum'aan asaggiroon wada beet mallasan. Yan barakallahu fiikum. Salaamu alaykum. Mootummaan kun gartee si qabbanee isaan gaati qabbanooytuuf waan kana siigoon waan kana amma murtaddijaa dawwaleetti himi. Dachii isiniif kenna jiin lafa maarree isiniif kenna masgiida addunyaarra hin jirreen isin ijaara jiin masgiidni addunyaarra jirre kam masgiidni addunyaarra jirre kan inni ijaaru kam dura laakki jibni asumarraa eegala. Waan ati jette kana kijiballe jechuu baannu ammoo garuu dhugaan jirtu ummanni islaamaa ummata nagaa jaalatu ummata gartee dhugaa ofiitiif haqa ofiitiif gabbahee waan barbaachisu wareega barbaachisu hunda kafaluu danda'u ta'uu jala murree sitti himna. Ummata abbaan fedhe sossobu takkaa'uu abbaan fedhe gartee akkana jeeri sossobee bira dabarfatu akka hin tahin jala murree sitti himna. Waan mootummaa tahisanii nuti gaasirra hin beeynu ammoo garuu ummata islaamaati jechuun ummata ayyayoota qabu ummata aamiroota qabu ummata ulamaa'ota isaa dhaggeeffatee ayya ulamaa'itiin deemu jechuudha malee ummata abbaan fedhe isaa fedhetti kanarraa olii gad oofee akka fedhe godhuu miti. Tanaasumaan gurra keessa naa buufadhu. Masgiida addunyaarra hin jirreen jaara. Akkas jechuun masgiida bar Itoophiyaa keessa hin dhabamsiisaa jechuun waan addunyaarra hin jirreen si fide jechuudha. Sigalee waan addunyaarra hin jirreen si fide jechuudha. Saniifuu awwanniin isin hin jiru wanniin isin karar mootummaa wanti tun gartee waan amananii miti. Eessarra dhaabbattanii amantanii I have no idea. Garuu dhiiga namaatiin hin taphatina. Dhiiga namaatiin hin taphatina. Ni yaadattan gaa kun masjidil Anwaar yookaan masjida guddaa Itoophiyaati jechuudha. Masjida magaalaa Finfinnee keessa kan Jummaa dabre waraanni mootummaa marsuudhaan salaanni ishaa'iitii fi salaanni magribaa keessatti osoo hin salaatamin yeroo jalqabaatiif osoo ummanni keessa jiru osoo salaanni hin salaatamin irra dabarfame jechuudha. Janaazaa achi keessa jira dhiigaa achi keessa jira namaatu achi keessatti waraana mootummaatiin ajjeefamee ture guyyaa dabre torbaan dabre gaafin teenya xiqqaattee guddattee furmaata argattee jirti. Nuti ummata nagaa barbaadu aboo kolkolou warri gartee deebisaa kana maalirraa abdatanii maal ummanni muslimaa ummata gartee hoggaa hunda istaand baay'itee ummata gartee qophaahaa ummata diin isaa tiffatuudhaaf yeroo isaan rafanillee masgida rabbitti wal argu jechuudha. Ummata yeroo isaan siree oowwituu keessa maatii isaaniitii wajjin siree isaanii keessa rafan rabbii isaanii gabbaruudhaaf rabbii isaaniitti dhiyaachuudhaaf masgidatti wal argu ummata islaamaa jechuun ummata yeroo hunda gartee qophiiti. Mootummaan kun isin sobeet guyyaa kana isinirra dabarsee guyyaa kana maarree godhee akkana godhee warri ejjee gartee khilaafa oofuu barbaadullee ni jira. Nuti gartee warra khilaafa barbaaduu miti. Nuti warra nagahaati. Nuti warra haqa ofiitiif dubbatu malee warra haqa namaa dhiibuudhaaf as gubbaadhaa dubbatu miti. Kanaafuu waan mootummaa fi gartee majlisni Itoophiyaadhaa irratti walii galan ni qeeballee jechuu. Viidiyoo garagaraa qindeessinee viidiyoo gartee mootummaan kun ni sobamaarree jiru jennee gartee daldalaaf fiduu hin dadhabne asirra hedduu jirallee haa ta'u ammoo ayyayoota qabna warra dhaggeeffannee jala deemnu qabna sheekotiidha qabna ulamaayii warra nu dura deeman warra gartee irraa diinaa islaamaa kana barannu hayyoota qabna jechuu. Kanaaf ummanni islaamaa ummata gartee yeroo hunda abbaan fedhe gartee tuttuqee akka fedhe je'eenii gabbaasee gartee mootummaa kanarratti illee tahii biyyallee jeequudhaaf gartee itti fayyadamanii miti jechuu. Ummanni islaamaa ummata dhaabbata qabu ummata kaayyoo qabu ummata kaayyoo wareegamuufillee beeku haadha ilma ishii kichuu dhabde seerra namni hin hubanne nama miti. Haadha gartee ilma ishii dhabdee ilma kichuu dhabdee guyyaa lama keessatti osoo gadda tokko nagarsiisin gammachuudhaan fuula ifaatiin gabbaatee miidiyaa irratti ibsa kannite san yaadadha. Ummata islaamaati jechuun ummata akkasiiti. Mootummaan illee jaalateetii miti. Deebisaa kan nuuf deebiseef qabsoo mujaahidoonni ummata islaamaa bahaadhii haa kaabaa kibbaa taasise. Qabsoo ummanni gartee dargaggoon islaamaa qabsoo gartee hordoftoonni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taasiseen mootummaan gaafiin kun gaafii sirriiti nuutu itti balleesse
silaa jalqaba mari'achuunii qabna turre waan hin mari'atiniif dhiifama jechuudhaan gaafii takka takkaan ummata islaamaatiif deebise boo alhamdulillaahi. Kana diinaa islaamaa jechuun diinaa amantii ufiitiif dhaabbatan, diinaa gartee nagaa labsu, diinaa gaafa gartee amantiidhaan itti dhuftan ammoo uf duuba hin deebine. Haadha gartee ilma ishiidhaa kichuu dhabde guyyaa lammaffaadhaa fuula ifaadhaan gabbaatee waan mucaan ishiidhaan jee ummatatti himaa osoo shiqii fi shiqim hin jeein gammachuudhaan akkaataa itti mucaan ishii biraa deemee rabbii ishiitiif shahiideete masgiida ishiitiif itti wareegame arge ummanni takkaahuu mootummaanis arge ni argan. Ahaa haadholiin akkanaatu meeqaatamtu duubatti hafe, meeqaatamtu dargaggoota ishii ilmaan ishiidhaa hiriirsee gama rabbii as ergatuudhaa deema. Haram deemuudhaa deemna jedhaniiti deebii ka deebisan jaalatanii miti. Qabsoo ummanni islaamaa godhe. Summa alhamdulillah amantii ufiitiif ummata wareegamu jechuudha. Ummata islaamaa jechuun ummata gartee akkasuma nagaya buusuudhaanis akka irraan kana agartan kanatti ulamaa'iin teenya gartee marii taasiftee mootummaadha wajjin waan kanarra geenye jirraa alhamdulillahi. Ammarraa eegaltanii bakka hundatti nagaa labsuu malee hammeenya takkaahuu hiriirri akka hin jirre jedhanii ibsa isaan kaleessa baasanirraa ummanni islaamaa hubate jechuu alhamdulillaahi. Har'aan tana Itoophiyaa guutuu keessatti nagayaan salaatanii namni tokko gartee osoo wacin warra gartee tattaaffatee haala garagaraatiin jeequmsa kaasuudhaaf yayyaalee gartee uumaa takka jalaa dubbatu yudanii namni callise malee jechuu. Alhamdulillahi summa alhamdulillahi nuti warra amantii akkanaa qabu, amantii kabajamtuu, amantii jaalatamtuu kanaa qabu jechuudha. Kanaafuu mootummaan kun nu sobe, mootummaan kun gartee akkana godhee yeroo tan dabarsee uummataa hiriira natti bahuudhaaf deema jee sodaatee sababaa kanaa deebisaa isinii deebisee balaa qalaan kitaabni namni tokko tokko haasa'u gartee gurra nun bu'u jechuudha. Maaliif jennaan ummanni islaamaa ummata gartee kadhatanii makraafoonaan yaamanii aboo koottaa jedhanii masgidatti wal gahuu miti. Ummata sa'aa 12 keessatti yeroo sharrabbii isaa gabbaruudhaaf wal argu jechuudha. Bakka hundatti fedhuu masgiida haa ta'u bakka biratti illee ummata kaayyoo jiraatuuf beeku, ummata waan addunyaa tana gubbatti uumameef beeku waan ta'eef mootummaan kun asiiniin sossobee asiiniin maarree godhee maarree godhee hii sossobaan yeroo tan irratti dabarsee gartee masgiida diigaan hin taatu. Inumaa kana caalatti bareechee gaafii miidiyaa gubbatti hin dubbatamin illee deebisuudhaaf ta'a malee irraa hir'isee deebise shakkii jedhu hin qabnu. Ni qabaata yoo kaja'u taate ammoo ittiin dhaadannu insha Allahu ta'ala gaafa gartee wanni sun dhufte adda baati jechuu. Kanaafuu warri jeequmsa kaasuu barbaadanis nuti nagaha barbaanna. Ummanni islaamaa ummata nagaha barbaadu, ummata nama hin jibbine, ummata amantii biraatiif illee kabaja qabu jechuu. Ummata mootummaan isa bulchu yoo haqa hin dabsin, seera islaamaa hin caccabsin, islaamarra hin dhaabbatin, islaamatti gufuun ta'in, amantii islaamaa hin tuqin malee ummata mootummaa isaatiif illee kabaja qabu jechuu. Kana jechuun manni islaamaa sossobeetii yeroo tana achi dabarseetiin mala godha qalbii keessaa yoo waan akkasii ka qabaatan taatellee waan san gartee qalbii teessan keessaa ammumaan tana fakkaati sirnaan waan irratti waliigaltan takka takkaan deebisaa jechuun dhaamsa keenya jajjabeessineeti dhaamnaaf jechuu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya qalbii teessan hin hirina. Ummanni islaamaa ummata abbaan fedhe duriyyeen feete gartee akka feetetti sa'aa feetetti kaatee hiriira baafattuu miti. Ummata islaamaa jechuun ummata gartee dhaabii fi dhaabbata qabu, ummata kaayyoo fi karoora qabu, ummata waan addunyaa tana gubbaa maaliif jiraannaa beeku, ummata wal dhagahu, ummata tokkummaa qabu, ummata laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah jedhee gosaa fi gooxidhaan osoo waliin qoodin tokkummaadhaan rabbii ufii gabbaru, ummata kabaja walii qabu, ummata wal jaalatu, ummata biyya ufiitillee jaalatu jechuudha. Kanaafuu shakkii hin qabaatinaa warri gartee waan takka jechuu barbaaddaniiti. Rabbii keenya rabbii ol taheef gartee jiraanna, isa gabbarra, isaaf ajajamna, ajaja ulamaa'ii teenyaati goona. Insha Allahu ta'ala marii guyyaa kaleessaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaa akkasuma ammoo dura bu'oonni gartee dhimma muslimtoota Itoophiyaadhaa waliin haasaa guddaa taasisan booda ibsa kaleessa bahe agartanii jirtan hundi keessanii wantoota irratti waliigalame san hunda ni milkeessan jenneeti abdanna. Kanaafuu watakkallee hin yaadinaa, rabbiin keenya nagaya kana dabalee nuuf haa baay'isu jenna. Insha Allahu ta'ala ni milkoonna. Gaafiin keenya kagartee achi gubbat dubbatame caalaa bal'ateeti nuuf deebi'a jennee abdiidha qabna. Hanga siifuu hanga haqa keenya hin dhiibinitti, hanga gartee waan nuun je'an gartee nuuf guutuu didanii mirga keenyatti hin dabrinitti nutilleen gartee wanni jeequmsa kaafnuuf, wanni gartee mootummaa kanallee hiraarsinee daranuu mataa bowwoo itti kaafnuuf
هنجرتو جتشو خنا متنو بتشيفنا الله أكبر الله أكبر أمة خبجك أبو أمة جالله بك جرتني تنجاه في رحمن ربي اسم برا حاجرات إن شاء الله تعالى قبي براتين ولتي ديبنا نجاه النفترة